akkasumatti chaanaala daraa tura subscribe godhaa fi gaa isinis gaa kana booda warra Maammadii gaa daawwattoonni Maammadilleen daroo teenya tiyyaa ittiin idaalee daroo teenya jaa teessanii daraartuun teessanii dhabnee waliin harkanneen hundaa bakka takkatti harkatee saniif daroo teenya jaa chaanaala sidaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم تداو تصغير جيرو جبتو سنجا سلام تنتي أنا راحت لقى في ذلك التمرت بكتير تنتي رقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيرو جبتو خبجم توتا في خرد دفتو تخلي قابكم جرتنا تنجني خلينا نلقيني في قارين قط أمر سنة رقم سنجا ولت دي من تجرقة تكسيجا محمد. أرجع دجاج خنا يادتشو ديني بقى تبيز لا جمعتشون تنيفي فيا هو أميك الرخاتة تجاز برا ترسلاي إمونو تي إندينك سيفنة دينك أصلا دينك سيفتين تروح خنيا في داو تطلع خنيانيس إيفا ما جتشا أسمان أتيلي إيفا ما نسنجتشو البدا قالوا نافقر تومي نافقر تومي على نقل كده ملنا دو حكومة بكجارة سنتيس بفتة وأميك نافته سوما خانو قوة تاجرو أرى تجاز دينك سيفتشو يوكين أوبليزا وبليس ربي دي هدو أك غلطهم ناغلطهمي جيني أماس الردي بيه غلطهم سينجا هردفتو تغيي درتي سي غلطهم فك وانتي سيامس غمجو متنا تنما ونينا رسيامي في هدو غلطه حال مخناني نمي ركتاني بل ركونتم خراج اللازم قفنا متي نفتو خراج دون نفتي دجاجتو نيجو نما ركو خرا نفتني نوندا tina ma bira jiraatu karaa dhuftee hundatti anis akkasuma isa jalaayin deebi'ee rakkoon biraa na qabate malee ammaas inni yaadaanis Abdallaa san faana dha'aatuma jiraa jechuudha. Tiyyaas ittuma jiraachaa Abdallaa sanis faana dha'ee hedduu baasuudhaaf tattaaffirra jira. Anis ammaas akkas ismaa wajjin ta'ee waan san karatti dhaabuun deemnu hanga isaa dhaabamnutis wajjumaan jirra. Haga tan dura qophoomtee inni tokko dhiirtii kan isaa hojii deemaa jirtan si hojii deemaa jiru jechuudha. Kanaafuu duratti himaa si galatoon gaddaati hedduu galatoomi. Galata raafis sin jaalis. Nafuruu hiyyaaf jabaaduu sin jaa. Tanaafin dhufee daawwattoota keenya dirqama nama galatoonfachuun dirqama ta'a. Osoo bilbilaan hin ta'in hordoftoota durattis ol baane wanni eegaa mul'achuu jiru kun galatoonfannaa fi dinqisiifannaanis akkamitti ol boo qabdii jechuufin ara dachaas qabadhee isinii dhufeen isinin jaa. Akkasii gaa Muhammad galata raafis jecha dhugaa egaa namni nama galatoonfanna rabbiillee galatoonfatu yaani ani tanaaf waan diles waan guddaa gootetti miti tun jechuun ani wama saayimni tokko namaa godhuun si godhe malee waan diles gartee guddaa gootee galatoonfattu miti ani amma kuni na biratti waan xiqqoodha inshallah garuu immoo haa ta'u gaa yeroo rakkootis yeroo ballootis dhugaadhaan nuti wal malee homaan qabnu. Duraan gaanuti nama sadii Anasii Abdallaa daan takkaa baaneen beeknu gaa haa ta'u immoo gaa jidduutti jechuudha akkuma maammajjee xiqqishoo qoftummaa takkaan dhagahame qoftummaan akka miti isa dhagahamti hoonaa jettanii takkaffaa maammadiis akkuma agartan kana shabakaan isaa dalaguu didee bakka ani torkiin isaanuu sarfiiskeetti sanamarraa moggaatti chibee Abdallaaleen akkasuma beektan gaa manee dhaalaqee. Jawwaala manatti dhiiseessaniif noo sarfis yaa. Akkasitti jechuudha wanti hundi bakka jireenyi kun guutuun calna jee maaliif Maammad bira giseen dhufee Maammadis gara kanaan akkana mashkuura na godhaa waan silaa fedhii isaa beeke yeroo sanitti lubbuu xiyyaa yoo taate kannee fi isa san gammachiisuu ni fedha. Ammoo rakkoo isaatiin irraa wallaalee dhugaa argaa dhukkuba tokko fakkeenyaaf yoo abbaan himate malee maal jaan seetan akka jechaatti dhukkubee jaatiif garaa wallaanani jaanii ani gaa dhiiroo waan itti yaadaa ture waan biraati akkuma itti waliin beeknu sanii haa ta'u immoo garuu dubbiin anuma jalatti haftee anaatiif jalan argini malee osoo naan jechuudha dhiiroo waan kanaa jee itti yaadee duraan dabdee furmaata itti argina turre dila sanuu jechuudha hin miidhamu haa ta'u immoo an akkasitti yaanne erguma gartee miti gaa maaliif waliin jirra namni waliin jiru gaa silaa fakkeenyaaf gaa waan takka waliin mareeta ani wanni akkasii yoo dhufte gaa naan mareetaa jeetiin yaadu jira malee
saamni gaa wantoota akkana kan wal lo'isee waan hin yaadiniifin anis daftee sammuuti bakka biraan dheeyitee jechuudha. Yaadaan fagoo deemee ture. Ammoo boodarra wanti asuma ani jalatti argamte haa ta'u gaa kunnis dabaree irraa alhamdulillah. Maammadis kunoo isaaf jechuudha aduun guyyaan itti dhiite arra bariitee fi alhamdulillah gammachuu tanaan as ba'ee isinillee galatoonfatee anallee galatoonfachuu isaatti anis deebiitiin isa galatoonfadha. Keessattuu daawwattoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii hedduutu akka jechuudha naa wajjin warroonni rakkachaa turtan guutuun keessanuu jechuudha. Hedduutu akkanaaf galatoomaadhaan isin jaa arraas taanaan borus taanaan nuti gaa wal malee wanni qabnu tokko illee hin jirtu. Maaliif yoo ta'an egaa rakkoos ta'ee bal'oos ta'ee gaafa gammachuus qinxaas waa hundaa'u nu wajjin qooddatan keessattuu ni beeytanii yoon akkana ijoollee biyya akkasii jee yaameetuu fixuun natti xiqqaata hin danda'u jechuu barbaadeeti galata keessanii muudhaaf jechaan naan qata dhugaa dubbachuudhaaf akkasumatti akkuma gartee isin biyyoota garagaraa teessanii kan qaamaan achi girtan yaadaan nu bira teessanii yaadaan gargaartanii du'aa'ee biyyoota garagaraa irraa nu godhaa turtanitti akkasuma gaa isinillee gartee miti rabbiin tokkoon tokkoo keessanitti yaada muraada keessanii isiniif haa guutuun isiniin jaa akkasii kaa gartee waan barbaade biyyaa baatan san gartee rabbiin isiniin barbaade biyyatti isin haa galchuu fayyaan baatanii fayyaan rabbiin biyyatti isin haa galchuun isiniin jaa akkuma maatii biraa nagaan baatanitti maatii teessanitti gartee miti warra nagaan galu rabbi isin haa godhuun isiniin jaa akkasii kaa warra waan yaade olitti argatee biyyatti eegu rabbi isin haa godhuun isiniin jaa warra gartee miti gaa qabeenya qofaanii miti warra beekumsaas horatee diini duniyaa rabbiin biyyatti isin haa galchuun isiniin jaa gaagalanni keessan maal jee akkaan himuu natti xiqqaata. Anis gaa rabbi mukiyyaan isinii kadhadhaa akkuma isin rabbii keessan naaf kadhattanii akkasitti du'aa'ee teessan na cinaa dhaabbachaa turtanitti anis kanaan isiniin jaa akkasitti isinit jabaattellee rabbi isinirraa laaffisuu tafagaattellee isiniif haa dhiyeessuu afaan jalaa fuudhee afaan isin haa ka'u gaa du'aa'illee hedduun beeku gaa aangumaan beeku kanaan xiqqoo keessatti isin darba ijaa akkasii gaa maama keenya osoo akka kiyyaati na caalaa namoonni si rakkachaa turan daawwattoota keenya saniifuu isaan kana irra deddeebitee galatoonfachuu qabdaan isin jaa akkasii daawwattoota keenya. Akkasuma dhugaadha dubbii ofitti hayyuun siyaase dubbii nama dhorga jedhe. Maqaan ani kana naan buusin immaa. No siin jaa saniifuu kabajamtoota daawwattoota keenya isinis Oromoon teenya tan keessaa fi alaa tan addunyaa guutuu jirtan Oromoo xiyya qaalii fi gaggaarii hedduun galatoomaa du'aayin teessanis asii nu geesse rabbii wajjin naannoo arra as jirra jiddumattu gaafiin dachaas gaafadhuu jira as keessatti calgee gammachuuti itti fufuu malee gaafiin dhiyeessee fi dinqisiifannallee harrumaan dhufeeni gaafiidhaatu itti aanaa jechuudha amma gaafiin si gaafachuu deemu isa gartee fi hangaas yoo jiru hin garre ni tolchite moo lafaa baafte ni xalamteedha. Isi ugaati daraartuu waan ta'eef. Daraartuu isaan abiddee jechuudha. Kuni ejjitira inni mukana. Laa mi meeqaattamii jira barre akka carraatuuf tokkos lafa jiranii jechuudha. Ifi qofa yaadan nyaata doonii kwaniin ifi gammade saayibbanii isaan gammadanii jaa. Jechuun ati osoo isaan gaa dhukkee san hin dibanne haroo dhukkee mataa isaa namoon ditte filee sigitti baase. Amma yoo achii minaan jette sun ejjitiidha. Achi seertee jirti. Yoo gartee akka keetii kan jiraatu taate inshallah numaan fidami hin dhabamtu beekadhu waan takka yoo gartee atummaan niyyattee dalagaan ilma namaa tun fuutuun beekadhu niyyaadha jaanii ati immoo fakkeenyaaf gaa si qabdee gaa gartee miti waa'een sitti argamtee gaa waa jaalaa si bu'ee kalaas tanamarraa achi si baastee moggotti si baafatte gaa'ee akkasuma gaa rabbiin gartee miti rakkoo ta'e si argeetiti ana sababa godheetuma isii si fidee maaliif gaa ilma namaa kun gaa uumamanii jetee argata jaanii yoo fuudha fedhellee yoo riskii barbaada beellee sanuma argate jaanii ati immoo gaa fuudha barbaade waan baadeefi rabbiin gartee sababa ana godheetuma si walitti fiduudhaaf waan duraa qabuuf tasa si baaseetuma gaara si galchee ana sababa godhee anaafisii waliin si dhufne malee ani jechuudha waan hin kophaatti hawwaalee qabu hin jiru rabbuma kiyyaan naan barbaade alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u gaa rabbiin naa ulla paasifne laaftuma na fidee gaa akkuma laaftutti na fidee kanatti isheen laaftumatti isinitti haa fiduun jaaba rabbiirra isin haa laaffisu takka illee ijoollee keenyisa riskii gurguddoo laaftumatti dhodhooyitee isinitti haa dhuftu boojiti
Akkasi. Bar guyyaa bakka dalagaatiin oolaa jette. Sanuma naa barbaadee waltaan shakkii amma hangaaniin taa'u jiru kana hayyee kana. Hayyee dachaa sun akkamiin fiduu danda'e. Tasa bee fidee moo duraan beekamoo takkaatis hin agarree si wajjin dhalaa wajjin mul'atus si waa haasa'us bilbilaan kararraa jira jennu kanas hin garre. Garuu rakkoon tiyya hammamitti akka dhalaa lafa baasu moo akkamii fidanii bitee waamee kaayyaatti jechuun waan nama ajaa'ibsiisudha. Gaafachuun geeffar sirruma. Dhuga gaaffii sirri gaafattee. Salmaamsi gaafadha jechuun fedhe. Kana jechuun hangaan jiru kana takka si biratti nagarree akkamitti waan kana argite jechuun ni mala. Dhiifama gaa yeroo takka sagaleen alaaseen hojjetu garuu waraanta ijoollee xiqqoo takkaatu taphachu jira. Dhiifama nurraa taasisan jecha aadiidha ijoolleen gaa ni beeytanii. Keessummaadhaatu dhufee jira taphatanii. Dhiifama tanaafin dhiifama isin jegaa sagaleen alaa waggaa isin teesse dhiifama gaanura laayeen alaa wanti takka takka nama mudatti. Bakka Oromoon hin jirtu akka jirru ni beekaa. Bakka namni hin jirre hin jirru. Nutu isaanii majlisa dhiibneeti asitti irraa gabbaanee taa'u jirra. Akkasii jidduudhaan dhiifama isin gaafachaa. Saniif jechuudha Maamad siifi daraartuu rabbumaatu gaa waliin barbaadu keessaa qabaa'e rabbii walitti isin fide malee ani gaa ilma namaati sababummaan ta'e. Akkasitti gaa atummaan nama jabeeffatu taanaan gaa rabbiin gartee miti hoo fudhuu malee beekaduu rabbiin gartee miti barbaadan qabu subhaanallah gaa rabbiin siin barbaadee fi atummaan nama itti beeku waan si haa godhuun siin jaa malee kana achi immoo gaa fardi nama geessa malee nama lolchiisu jaanii gaa jira keenya amma kana booda ulii si beekata okkotee beela abbaa jala tuqata jaanii mire kana achitti amma waan irraa eeggamu inshaallah cinaa osoo hin ta'in rubuu godheetiin jira ganaa waa hedduun na biratti hafe waliin irraa eeggamu gaa hanga fakkeenyaaf alaa ganaa hanga gaati bultii ijaarrattee qubattee gartee miti akkasis waluma dura qubatee kaananii nama qubsiisaa mire hangasitti aan akka mataa biyyaatti wantoota hedduutu ganaa naaf hataa jeetiin eegu jira amma waggaan akkana jiru gaa biyya kana keessatti gaa biyyatti abbaa si dura deemee si fuusaa ati bakkuma teesseeti jechuudha hottaan haa isinii goona waggaa jaambichaa dhufte malee beekadhuu hin jirtu. Asitti gaa sumaa manguddoodha. Sumaa kan fuudhu deemu sumaatu abbaadha. Sumaatu haadha. Akkasii jechuudha kan hundaa'u asitti kan godhatu namuma fuudhu deemu saniitu waan kan hundaa'u hammalatee beekadhuu akkasitti waan kana bira dabarsa. Yoo inshaallah rabbiin waa laaffisu. Saniif anis gartee akka nama tokkootti kana hundaa'u siifin ta'a inshaallah yoo rabbi jee rabbi gartee waliif isin qoodu akka hangaan danda'utti anis wanni narraa eeggamu ganaa hedduudha jeetiin eega inshaallah saniif maaliif gaa amma ganaa siif daraartuu gargartan malee ganaa waliin fuunee ganaa waa meeqaa isin eeggate jechuudha amma duroo ganaa gargartan malee akka waluun barana fakkaatti saniif gaa daawwattoota kan qaaliif gaarii ani Maamadiif ganaa inshaallah yoo rabbiin jee ganaa tanaa ol walii taana jeetiin eegaa rabbiin waa laaffisa inshaallah nama kenna. Saniifuu gaa dubbii waan asila haasaan finne haasofnee jirana fakkaata. Hamma dhuma viidiyoo keenya warreen nu daawwattan galatooma isin jecha asumatti irraa gabaabsaa kam jetta? Akkasumatti chaanaala daraartuudha sabiskiraayib godhaa fi gaa isinis gaa kana booda warra Maamadii gaa daawwattoonni Maamadilleen daroo teenya jaa daroo teenya tiyyaa itti bidaanee daroo teenya jaa teessanii daraartuun teessanii ta'uudhaaf dhabnee waliin harkannee hundaa bakka takkatti harkatee saniif daroo teenya jaa chaanaala sidaa sabiskiraayib godhaaf akka dhuftanii koomentii jalatti liinkii jira chaanaala daraartuu sabiskiraayib godhaa isin jecha amma gara haasoo dhufnee dabarra nu faana tura.